tinta gina mo yo ati filtera fir warra kami fokota ni beta warra isa qabu warra maadaati fi warra kanatti waan fuularraa xaxxaban Kuno xaxxabaasaa kaleessa yaa'ii ture jaani sittiin himaa dhagee dubbii haarawaa. ayee Yaa Rabbii kiyyaan haadha oduu nagoo ta'e gan ibsaa xabbase maalumatti yaabu. Baxaa mooree laqqaqabbiyyee. Maaluma taate akkatti haasoo tanaan jeeni nu dheengadda. Mee dhagee sittiin himaa. Laal. hayameetti fufi Dhageeffadhu. Kaleessa siin jaa halkan osuma diyaaspooraan asirra teessee walitti haasa'u jiran waca callisan hundi tiktookii gubbarratti. Eddaanuu Joo Baayiden uummata cacallisee jira eddaanuu gaddadarbee uummanni callisee. Asii kaaniituma loltuu fi lolaan jaanii wal qabatanii wanti dhaqan jaan. Jaakoo Jaaka kana dhaqanii jaakoo dhaqan. Jaakoon kun sanuu xiqqishoo jaa fakkaata sigalee jaa kiyya jechuun jaarsa kiyya jechuu fakkaata ja'an. Amma wal qabatanii gisee deeman viidiyoo banadhu dhufe ja'an. Loltuu viidiyoo banadhu je'een ja'an. Kaleenca darbaa beekuun tiktook irratti. Kakasaaree leeviliin isaa meeqa seenee kireedit kaardiin isaa addunyaa fi akiraa keessa kuttee viidiyoo banadhu ja'an. Gisee viidiyoo gattuu itti wallaaleenii ati munaadha mo'asaan tira je'een ja'an hin taane. Tami ati tamena yaanu maka lubbuu giseetti achirraa namni wallahi dhugaa kiyya barsa waan jiru akkasitti micoorrifattee kaameeraa xaraiti faawundeeshinii dibatti maal dibatti jaan viidiyoon sun waraabamtee jirti tiktookii hin dhufti akkasitti oromoo sababa waan san harkanii viidiyoo laayifiin seennu jaanii kun akka tattaan. Filtera takkaa jira filtera takkiitti sanirratti habashaan wal fixxee jirti. Ani tibis anta tibis anaa uffata siitu uffata irratti. Duuba mee akka mooyyamee amma chaayinaan tuni nurra rakkistee wallahi amma achi jaakoo irratti illee namni akkuma tokko jira ji'a asiriinu nama meeqa wallaalee ji'aanu. ati filterri kun amma lamsaalee yani tiktook kun laa filteraan tiktookni deebi'ettee abdii ni qabdaas TikTokni deebi'aa diggaamee hin jiru waan kun seerri kun sirraa'ee deebi'uu ni danda'a itti ni yaaddani. Tiktookiin maaliif ni deebi'a laala maaliif deebi'a ni beektaa? Uummanni Ameerikaa amma rabshaa godhaa jira dhaggeeffadhu. Amma tiktookiin kuni amma uummanni Oromoon as jalatti amma warra Kaayiroo warra Maarree giiftaruma xixiqqoo asuma waa kannituu fi geemaruma kana ilaalte malee barii. TikTokiin bar biizinasa guddaadha bara Ameerikaa keessatti. TikTok shaappiidha. TikTok shaappii irratti namni waa hedduu hojjeta. Nama jechuun miiliyoona meeqaan hojjetan achirratti hojii. Nama meeqaa jira beeyisa meeqa kan hojjetee jireenya isaa faamilii isaa jiraachisu jiru. Stiil Amaazonii jettaa maal jettaa sababa TikTok shaappiidha. Namni bikka birarraa shaappiin godhu TikTok irraa malee. Sigalee achirraan immoo namoota miiliyoonaan biiliyoonaan hordoftoota qabu kan jiru Ameerikaadha. Feemasni gurguddaan Ameerikaatu qaba jechuudha. Tun feemasa xixiqqoo dabartaasi iyyinu kun. Feemasa gurguddaa bakka maal jaan kana tsadaa jaan kana harkaan afaaniin malee harkaan malee afaaniin dubbanne kan beekamu meeqaatu jira jechuudha. So tiktookiin amma guyyaa 90 hin banama. Amma kan cufe Joo Baayidanii walii mallatteessaniiti hojii amma kan seenu Doonaald Tiraamp guyyaa isinaa hojii seenu. Guyyaa isinaa seene immoo hin banu guyyaa isinaa hojii fiifuu kan ilillii muratu guyyaa sanii achi seenee jechuudha. San booda hojii gaafa eegaletti guyyaa 90 ni bana yoo gurguran yoo biiliyoona 20 gaafatan bari isaanis akkamiin biiliyoona 20 tiktookiin gurguramare. Waggaa tokkotti biiliyoona 20 hin teleedi chaayinaan tiktook irraa. Akkamitti hin teleedi biiliyoona 20? TikTok kun himaa galcha. Akkasitti wal qabanii Ameerikaanis jechuun haqa qabdi gisa harka tokkoon gisee ilaaltu waa takka keessaa hin qabdu bar tiktookii keessaa garuu gabii guddaa kan galchu Ameerikaa fi UKdha. Achirratti kan mul'isu jechuudha. Namni hedduminaan fayyadamu immoo Hindiidha. So
Amerikaan wanta hunda YouTube'inis isiitii Instagrama Facebooka waa meeqa Amerikaan fudhattee bar TikTok illeen kan Amerikaa akka ta'u barbaadde jechuudha. Amma waanti gaafa damaa kee TikTokiin dhaggeeffadhu TikTokiin warra Ameerikaa qofarraa cufamee mee malee nama biraa warraa cufamu deemaare. TikTokii warra Amerikaa irraa cufamee Kanaas ka warra Ameerikaa tasaanii takaa nuti ni jirraame fi. nuti ni jirra garuu TikTokiin bari innaa duba TikTokii kan fakkaate Ameerikaadhaan miimaa soomnasa. Itana numa jai. Sobuu hin barbaachisu. Kanallee numa jii dhuguma. Namni geemii qaxaroo gaafa qabatu Ameerikaa geemii qaxaroo gaafa taphatamu giiftaruma hundi isiitu kan geemii Warri qabattee kana booda qabatee taa'u jiru sunoo maalti godha si geemsa. no geemii gaafa qabatanu giiftaruma Ameerikaa turre guddaadha kan giifti isinii kannan jechuudha. Yoo Wallahi warra Ameerikaati. TikTokii kan fakkaate Ameerikaadhaan warri Kaanaadaa fi Astiraaliyaa maal kan itteeti. Waa takkan kannan warri Kanaadaa fi warra Ameerikaati. Aba warra Ameerikaa kana rabbi wallahi itti ajabsu. Taquttee fuu rabbiin isaaniif jazaa qabadu wallahi. Wallahi rabbi isaan harbi keessa. Sanuma deenaadhee deemaa isin warri xiqqoo wayyaadha. Kanuma fiiftaran qabna. Muniira jiruun jirtu barachitti wanni ati qabdu qottee duraan qorroo cimsitee afataan hin jiru. Laal anamma yoo viidiyoo banee fiiftaran qabu banni beektaa manni namaa fiiftaran qabu ni beektaame. Ni qaba filtara manni namaa yoo jira Guys, warri Kaayiroo sadaqaan irraa dhaabbattee bakka Rabbi raamatis na mee warra Kaayiroo rakkatee gabbee mee harkaa isin. Gaaleetiin ishee wannummaan Inshaa Allah TikTokiin amma Kaayiroo Gurraachonni mina kiyya kana wajjin achi baa wallahi. amma Kaayirootti maaliif dirqama hin jenne deebisanii dhageessi. faati komanti kana laaleetiin anuu useer. No sanii miti nam tokko nama dhiba. Warri Kaayiroo TikTokiin duratti jiraatu ture bar. Sanuu ka itti beekuutu bargis takka takka Oromoon siistamaa yoo waan san fudhachuu baattees takkii yoo dalaguu wallaaltees nama rabbashan dhufanii. Dirqa yoo beekte habiibii deemii akka isaan godhan kana godhi. Warri Kaayiroo akka godhu. Yookiin nama dhiisaafirraa. Namni yoo Oromoo wayyaa boqin amma rabbi sinaa gargaaru yaa. Mee warra Kaayiroo kan mana madaam dhaabbatu harkitanisin. Warra Kaayiroo fi mana madaam dhaabbattee namni akkamitti ambarna dhiba maaltu na dhiba ni beektaa urjii. Anamma jiru mana madaam ni beeka jechuudha. Osuma TikTokiin jiru mana madaam dalaguun ture osuma geemii TikTokii irra taa'ee taphadhu jechuudha. Ani just dalagaa waan hin jaaladhuufi malee na dhukkubnaan dhiisee malee. Namni mana madaametti nama jaalatu maali qoyna dhibaa bara. Nam tokko taa'ee yoo nyaate isin gammachiisuu qaba bakka. Anis guyyaa tokko silaa bakka silaan dandee silaan harkadhe. Namni hundi taa'ee nyaatu namni jibbuun jiru inti jibiin jechuu. Attu ash. Loon godhitiin jaa warra afaan jallaa. Ammas dhaggeeffadha isinitti hima namni mana madaam musiibaa sanitti unkwaan isin Oromoo miti nama Oromoon taaneef Habashaa nafxanyaadhaafu mana madaamii nawuuf Itoophiyaa waliin dhalannee guddanne waan ta'eef jechuun mana madaamii jechuun sarraatanyummaa namaaf hin fedhu wallaahi. Wallaahi dhugaa. Mana warra madaam beetettan araaressa mana madaama isha ala addunyaan bika sagalitti yoo adda kutte mana madaamin dhaquun. Rabbi sin geessin. Asuma TikTok irra na argitan guys. Asuma Hada qeebuu rahmataa godhu du'aa godhi. Hada quufu. Hai takka jennaa warra Kaayiroo. Warra Kaayiroo bari footoo Facebook irratti akka maxxansin dooraala meeqa harkata Facebook ni bar maallaqa isaa ba YouTube ni maallaqa isaa ba nuti YouTube qabnaa maal qabnaa maal taatan sa asuma jala deema warri namaaf hin gamanne boo'aa malee yaadina feenu jaakoo dheeyna ammas kannee rakkanne isin kanniintu waa barreessa mara warri waa kannuu bara adda baane jaanii wanni maali baqaan nambara nu erganii jaakoodhaan fooloo wallahi namni qamma ijoolleen giiftarri jaakoo iskiriinshot godhanii waatsaappii nu ergan fooloo achiin nu godha achiin koottaa gaa akkuma tiktokii achumaan koottaa nu dabbara jaan achiin koottaa nuun jechaa jiran isaanuu jechuun warri waa kannuu. Namni waliin dalagataa barmaati. Kannuu rakkannee kannuu koottaa jaaniin nu kadhatanii kan kanneen as jala deemee
Ati osoo waan xabbasin osoo illi takkan argatiin ka tiktookiin sirra cufamee ati warri as jala teessu. Enyaan kun sartan baltan xaxatanaan ati yoo asuma jala teessee sadaqaa namaa laaltuu ka tiktookiin sirra cufatee. Asuma osoo suufa diyaaspooraa laaltuu sirra cufatee. Way al xabbash way al sarraksh way giifta al warra dallash. Mee isinoo maal keessa jirtan achiinis dhuftanii isin koota isin ammas koota jaakoodhaan isin namumaa fooloo godha isin namumaa taaptaap godha. مكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في المنيرة في الأرجي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك تمام؟ تمام. طيب تمام طيب فيا كيسني وجاكو رجرتن كام برانا ري أجندة بريدر نرجع مكان. إيه والله. من أجندة ما فتوى تجوب بالبوسني ولا متى سور ريما. سعودي ليه شوفهم دي ما جان تيكتوكين سلا شوفهم بريد دابر. الله ما تقول سلا بوسن. سعودي بالبوس. أمريكا سعودي سنشوفوا يوم متى رجعت أغنى. رات تركم سلا قدام بريدا تاب وما يساني توافق سلا وان برامتي. هنا مو ورا ما مدام خنا سعودي قفية كم كم. والله جولي سعودي تيكتوكين راجفهم تيجو هم مراتن. نعم. هاي كم دلقري ما كيتي سجولين سون مسكيني. أكوا أمريكا شوفهم بقى شوفهم خجان تيكتوكين إن شاء الله سعودي تاجوهم. جمعة كلا سعودي تنجين مالي فوتي نما بالجي حاجة تكجرورة مسكين كخينيا خبرنا ورا أمريكا نوراين تكين هاي بقى شوف ما يتشاجرني برانجا ورا أمريكا رتكم تكنا جان سني سؤال كان جينا أمته ورا سعودي نما مرة كنا كبو يلا دليل ربي وتاكم أنا مدام دليل تاكم إسامبر ورا سعودي خمبري تكو سن الرجودان بالجي دسيجلي الرجودان ورا نما والكابي نما تموجرا ورا أسيوته Arab sujra warra namaan gamanne jira amma yoo cufame dhugaa rabbi na amani madami wali walalaniiti qabamanii hidhaman sababa tiktokii isaan bar tiktokii amma ijoolleen ana haasa'u kana fa'a naan dalagataa jiran amma erfoona godhatanii jechuu gisee nan haasa'u amma waa meeqa daleede meeshaa meeqa dhiite amma osoo nan haasa'u haqa dubbadhu waa meeqa dalagu jirta asliifaa laalaa na laalaa kooflaa jechuu waa meeqa hojjetaa jirtan. Haqa dubbadha ana laalaa mana xareetiin fixne. Egaa haqa ana waan beekuu fi bargaa mana madaam dalagu namni gisee tiktook irra taa'ee haasa'u eerfoona godhadhee laalaa dalagaa. Ijoollee suutii hunda walitti hin qabinii jee dhugaa walitti hin qabamu walaakin gin baalagee akka qabdan namuma beekaa. No, wallahi ijoollee suudiidhaaf tiktookiin hedduu bareedaadha. Keessaaf ijoollee dalagattu. Warra baalagii taa'ee nama arrabsuun osoo hin ta'in ijoollee dalagaa daleeduuf dalagaa tiktookii ilaalaa bakka hojii osoo hin beekin osoo dadhabbiin isaaniitti mul'atu dalagaa fa'aa. Ati eenyu kan si dhaggeeffannuu fi eenyu akkana jira. Kun taa'ee na dhaggeeffatuun jiru dhaggeeffannaa nu barreessee. Dhaggeeffannaa nu qofatti barreessee. Ani qo'imee qufaamma qufoo turte tokko dhagee qufa akkanaatiin qufaanilleen akkuma namaatiin qufoo jira ajaansi. Hambarneen dhukkubsadhee finjoottiin jira ture. Yaa inta xiyyaafaan kaa ajaa'ibaati bara. Xiyyaasa akkasii bar takka eegallaan addan dhaabuu sagalee hundaa qaxx na godhutti ni qufa. Bakka YouTube kiyya subscribe goote. Arraa miti wallaahi gaafa kamisi gaafa viidiyoo dursoo post gootun subscribe sii godhe. Thank you. Achirra na argata amma kana booda. Duraanuu achirra hin jira amma immoo achirratti hin jira deebisee. Laayifii hunda achiin seenaa achiin minaa gabbaanyine. Laayifii giseen Ayroopallee cufataan ayroopallee gaafa 25 cufata. Mee wallaahi jee. Murteessinee jira congratulation. Wallaahi. Wallaahi jee jiba. Ji'a sadaffaa gaafa 25 cufata. Thank you so much.
Orang tanggalin Arabiyaa kaarreetitti. Ayyee tiktookiin Awurooppaa ibsa shaanaa kanneen jira cufatu waatus danda'a. Miseenjara jalaan cufatin malee. Ati milkooteerta fuunummaan harakkatu malee. Awurooppaa jiranii akkana wal bira wacan kun. Maal goona miseenjarumaan hin cufatinaan gaafa miseenjarri cufatee samii ilaalaa deema hara. Maali waasaappiin jiraan miseenjarri yoo Gaafa Ameerikaan cufattee miti. Waasaappiin hin jiru teelegiraamni hin jiru. Amma wannoo walitti aadachaanu makkuush imoon walitti aadachaanu uummata imoon irra guruppii qabdanii. Imoo kamitti imootti yaamtaan? Imoo masxaa jaaruu qabdu godha. Wallaan gajjabu. Naa hin qabdu. Imoon bar giiftii hunda qaba. Anchi laayifii hunda qaba. Giiftii hunda qaba barachirratti. Isi amma nama ammaan follow na godhu jira gaafa kana du'i follow na godhu namni amma godha kunniin kaafadhaa deema. Oi maali imoo tamni bantaan? Imoo giiftii qabdi. Hello inni itti dubbisnu faamilii moo? Haadhati achi gubbaa diyaaspooraan ustaazonni diyaaspoorotaa quraana wal qaraayisaa achitti namni eegaa wal xabbasee giiftii walii kannaa jira mi kunu? Giiftii akkamii giiftii walii kana laayivii seenta ammas achiinis? Wayii ililli giiftii naa kannite. Giiftii namni walii kana laayivii seenuu danda'a imoon? Haadhati imoo irratti quraana wal qaraasisanii giiftii walii kannanii kunoo banii faaxoochee gaafa dazziratti kunoo achirraa guurataniiti hootu gama imoo giiftiin qabanaan jette takkafaan achirraan giiftii qabaa koonnaan jette haadhati jechumatti hin jeetu. Haadha geembee waan takkaa hayata kiyyatti. Achirra teessee tasilaamu nashiidaa kanan akka deemtee yoo laaltee ni argita amma nashiidaas jettee sarchi gootaa quraana jettee sarchi gootaa kun ol achirra taa'anii akkatti ilaalan. Hayyaa ta'u boru ganama buusarra naa baataa ittiin akkatti kun olaal giiftii kana xaq godha. Deemii sinjee baraan isaa gisee waa dubbadhu maa kofaltan waa dhugaan dubbadhaa bara. Wallaahi dhaqii ilaali. Liivii qabaa giiftii qabaa. Achuman jiranii faaxoocheen achumarraa daawaa achirraa daawaa dhufanii asii daawaa nu godhanii mi deemnaan. Nama hin jirre jira achirra. Imoon waa hunda qaba anchi giiftii ajaa'iba tan hunda qaba jawwee kan hunda qaba. Hoteelaadhaaf dhugaan seenessaa barisiin. Laaluu tarte. Dhugaa baantan laayivii qaba. Yaa. Amma hariifoota faaxoochee achirra jira. Hariifoota achirra jira amma. Asii gartee hin beektu amma. Kan amma ijoollee Suudiitu achirratti madaraka tokkoffaa irratti warri madaraka geggeessu ijoollee Suudiiti. Imoo irratti jechuu imoo laayivii. Dubartiin kun olaa sattarattee iqaama uffatti fuulli isii mul'atu. Jalaa nashiidaa jaan akkatti istighfaara hunda godhan maashaallah akkatti bareedan sila argite. Akka wal dhaggeeffatanii siin jee. As dhufanii garuu. Giiftii dhugoo hunda qabanii. Ummu Khalid, Ummu Ayman jaa dhufanii nama arrabsan as jalatti garuu. Achirratti immoo bakka namni isaan malee hin jiru siin jee maashaallah hedduu bareedanii. Maashaallah wallaahi maashaallah dhalaan hedduu qaceeru jirra bar. Keessaafuu dhalaan biyya arabaa namni quraana qara'oo heddumminaan isaa ammatti dhalaadhaa bar. Anu qaraan jira barate qara'utti hin jirtu. Wallaahi laazim. Guruppiin seenuu deemanillee kun amma. Geeleetiyaa qaraa guruppii irratti. Guruppiin laal dhageeffadhu. Ibsishaan nama biyya kute duraan isaa irra naa baajee. Amma garuu ustaaza dawwalteetuma. Ummu seenaa nama buusaa jirti. Sigalee ustaazni ni jiran. Ni deemta masgida deemte.